مسؤول ما فرته mana keessa irratti murtaa'isini hojjeta jara keenya ammallee dhugaa tokko nirtu nama kuma lama dhibba sagal haratti nuti beekamaadha akka tasaa osoo nama rabsinu beekamne malee osoo sirbinu beekamne malee beekamaadha malee beekamiti edina ta'e natanallee nu laala argitanii beekamaa ta'uu wal adda rabbi sinaa kabaju warra jala jirtanii nu dhageeffataa jirta asirra jirtanillee waa'ee ijoollee kana lamaan irratti mucayyoon tun ilmooteessani nu hundaa ilmootaati mucaan kun illee obboleessa keessanii hiriyyaa kenna asumatti dhaabnee keessa yoo yaallee waan isin maal jettan maal goona gara gamni lamaan nutti madaa'e yaada bareeda kanas akkas goona kukumun takka meno khana qajara ayatu baddo enabe akka ne dole dubbachuun fadhu wal wani dubbachuun fadhu maali amma dubbii tana akka khara kana deemtu khagode dhugaa dubbachuudhaaf akka reefamsaa darbitanii nan darbina amalaan maanaaswa burqaa fi khalifa jettasanitu ibiddarra benzila naqe shayati khara bareeda deemu turte kaafi bareeda gaafachuu turte khasii deebisuu qabu garuu mubaarak ture bakka mubaarak tubba'anii isaas haasoon irraan eeggamu ture ni nagara yeroo hedduu burqaan waan hunda keessatti an dubbadhu malee jaa nama waan hunda keessatti dubbachuuf nama waan hunda keessatti hirmaachuuf even jibba maakiitis qabaachuu danda'an jarri lameen kun hin beene dheengadda mana keetitti illee gisee jarasi kuchise ibsa tokko nama biraatti kuchise tokko nama kuchise maaliif tokko bu'ee tokko tinkofdu jeeti sorry Hamza olin deebisa kamin deebisa la laki sarrachu to deebisa mara kon qabu kuchise naadete la bar namni asii bar bakkinnitti walitti hijaawee walitti adabummaa waa mata ko tanarraa adabummaa walitti fudhatan namni ne nuti akkuma maasliin jee kana goona rabbi jee walitti dhufneeti amma ma huwa sirra baane وانسى يوغو نوصل كاميرا لالت بريد يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ده من ترى ويلكم جرى جرى ده من ترى خير انا غاندفت انا جرى تنبلينكو والله وان جبر جرتني فبليون ماتو دلغا خيستني ولا بودندا فبليون اكسما فبليون ما سريفتا نمني وقا ولا بين دفتيسي ولا بيسانغرتي فرمات متي برباديري خرا فرمات سنيتي ولا بربادتا وني اسرتي اسوين في تو ددمنله دوبدايني قبلي يعني ورينتي عدا فودك ورين بجورا فيادها وريال جرتني ليد ورسكو تاتي فخني وان قدارة مالي فا استاذم تاتي جرينيا خي ابساتي كاساتوتي جرينيا أوفي أنا ما جرينيا خياتين تيبي خليسة دمين تراني بيك حواسني كينيا the last minute أنا جرا خرّا ماكي قارم ولا ترى فجاني تري دوا خيسة غرغار سامبودا بديتين جراني نمان كلّد بيبي تكتاك رومي لهم حكومة عرفتي خيابو كنا أصبح غرغارا ترى أني راجي جورا أكشن أنغر سيسا ترى لكن مالي discipline برباچيسا أستاذ حمزة خي خبجا برباچيسا إتيك أنا كتيك أسات تقدّانا كقدّا أسات أستاذ حمزة نمني أرجوموس يو خبجار كتي أرجوموس أستاذ حمزة هاتيك أتو هاقدّتو شمرينيس وبلتي تاني تكورا خرا خمينو خبجا مكابت جريني سيدون فاتي على باتي جنما قلقلا نتي نمات إيفتشو أبي ملي حواسا خناف عمري سيتي أول يا هذا جنما قلقل إنرجي سياسرت قوة تجرتي وبوليس خينيس هاقلتومو أني وانين ماكي سلانرتي أنت ما كورماتي يسينقود مبارك يفكر رمي ملكاتي فبوليان خيني دوبي سوا سنتي يجولين تيني شفتي يعني نبتي ميك ونجان جيتشورا حاله الدوا سرت ديما أوف قصد حاله الدوا جيتشورا وبوليان خيا أكن الرامو فني هنت خيسانو حمزة عجيتي هنت خيسانو جيتشورا ولي بهذا فرماتا قودا دمين ترى فرمان نختو يونتي متى ولي أبن نكوف يوم متى ولي تينك أبتي خرتك كندم
mucoos ol deebisa obboleessa keenya anniisas dilas beekuuf beekuu nan barbaachisu ol deebi'ee dhiifa mucoo haa gaafatuuti hawaasni waliif fayyuu qaba hawaasni Harargee hoggwallee darara qofaami hawaasa cimaa jaalattinis jibbisanis baqatama biyyarra faca'e kana magargaaru yoo dhugaa feetan obboleeyyan keenya Oromoo cufatu ragaa baha mataa walitti qabachuu dadhabne rakkinni keenya guddaan mataa walitti qabachuu dadhabne ani ibsaa qubatti laadhaa kunis ibsatti qubalaata kunis walitti laachuu keessaa ba'uu qabne yoo mataa walitti qabatan bikka guddaa geessan gaafa rakkoon dhufte wal dheessuun qabu damiin turarraayis damiin turaan Ustaaz Hamzaarraa dadhabbinni keessa keenya malee ciminaan akka Oromootti mataa dura jira dhugaa walitti himne dhugaa liqimsuu dadhabne dhugaa irraan tarkaanfanne naaf obsaatii jara keenya dhugaa haala yoo arjoomurraa hawaasa kanarra namni arjoomun jiru laakiin maali wal hiruu keessa haa baanuti yoo Oromummaa dhugaan feene rakkataa keenya khaliisa bira dhaabbachaa turre akka Wallootti akka Wallaggaatti akka Booranaatti akka Harargeetti jechuu qaqqaaliiwwan meeqa asirraa galee asirraa dhabame naamusni tiifamuu qaba namni naamusaan bakka takka gara buqqaanis taanaan waan fedhe haa ta'u obboleettii isaa kabajuu qaba obboleettii isaa xiqqoodha keessaan dhaqee dubbisuu qaba malee dhugaadha an burqaanoo na dura dhaabbate niin fudhadha obboleessa kiyya Ustaaz Hamzaa hafuura duratti hin baasu ibsaa kana xiqqaa inarra xiqqaadhaami hafuura hin baasu maaliif kabajaan fardiidha laakiin vaaliyoonni ja'an gatiin murteessaadha mucoon jireenya isii asirra ganamaa galgala enerjii isii asirratti gubuun jirti mucaas barbaadaa deebisaa mucoo dhiifama haa gaafatu akka waliin jiraannu nu godha yaada keenya teenkii galatooma yaada teenkii first time الفاتو يعني كيا دبريدا كوي أستاذ أنزا قافي تكسر قافة دوان ندبرها قافة خغرغارة مودي مكوي مبارك في ما كيسي ما ربشان سان رقان أتيس مرتي تخنو الدير أبو إسلامينو نغرغاري نامنا أصلي كونا نتاجي تولغر شاو كما تسلاو دون ستاتي كما تيغان دي ما نغرغاري نابا إسلامينو ربشا كسنين يو بربادن خوتا من دوكرا كما تيوت هذا كسر والله بابيان كم فانا بر يو دوغا بانت سلابا اكتني تااتي اما انا ساوتي وني تشات كشاي ندا بوليس يارو دك كوندي بدا شيخ حمزه انت سنه قبضني مي والله نجاك قبل الحمد لله gari fayyada wanti jechu barbaade wanni kun dhimma gargaarsaati akkuma amma ibsaan jekana amma kanama tokko qofa isaan dhuunfaadhaaf deemuu miti beede dhibba kun dhimma hawaasaati sanuu ammas jarri sadeemu wal jira asdeenis makiinis argis yeroo hundaa hojii dhufaniiti wal bira dhufaniiti wajjumaan akkasitti ummata gargaaraa turani so hawaasninis nama kana nama walii gala kana gizi arke like khaisleen gammachuu qaba sigaltee ko gargaarullee sigaltee akkuma reefu ibsaan dubbate san jechuudha kanaaf ogummaa xiqqoo ol dhabu like nama sammuu nama kaan keessatti illee wayii uumaa deema sigaltee sadiif dhimma kun dhimma hawaasaati dhimma beelaati waan akkasitti yeroo itti fudhatamu sigaltee wal bira jiranii jarri kun adda fagoon jiranii wal bira dhufanii bakka takka ta'anii uummanni bira gargaaree iftoomina sigaltee wal bira dhufuun isaaniitis wanni haareedii jirtu sigaltee ni beekanii akkaawuntii irratti gargaaramus ni beekanii wal bira jiranii ilaalanii waan iftoomina qabu tokko namas sadeen sila wal bira jiraatanii irra hojjaa hojjuu irra gaariidha sigaltee saniif akkasitti gamata kaisaatiin akkasitti gamata tokkotti yoo murteessan irra gaariidha. Ibsaa kiyya Ustaaz Hamzaa dhiifamu wajjin niin bu'aa takka ibsaa fi Ustaaz obboleeyyan keenya warra sooshaal miidiyaan deemtaniif dhaamsa takka qofa isinii dhaameetiin bu'aa. Yoo naaf hayyamtan jechuudha. Ustaazaa fi ibsaa akkasuma namni mana gaggeessaa jiru warra sooshaal miidiyaan deemuuf jechuudha. Keessattuu warra sooshaal miidiyaan deemuuf dhaamsa takka qofa isinii dabarsuu fedha. If you guys don't mind. So dhaamsi an dabarsuu fedhu namni hawaasa kanaa fi warri kaamantii itti rakkatina warri nu beekanii warri
ani dhaamsa xiyya maali nama raachin qabu nama social media miti hawaasa kanaaf nama hirriba khaleessa dhabaa ture arra jireenya xiyyaafin even keessaanu of hin qusanne jechuudha waan dandeenumaan godha keessaan galane darsa xiyya guuradhe jechuudha jireenya xiyyaaf fardii mataa xiyya wanni ani isin dhaamu ibsaarraa eegalee jechuudha ustaaz Hamza dabalate asli damin tura Hamza Haji keessa toora social media kii taphattan jechuudha obboleessa xiyya biraan nagaa dhaamsa videoon isin asirratti post gootan ka'an post godhu isin bira gara kan faca'ee deema jechuudha Mubaarak musammaa hedduun si kabajaa ture hammeenya sirraan qabu ni muufattaa miti ni hammeessitaa namni si qalbii si cabsaa miti jecha shamarran keenan jette san please of qusadhu jara keessaan akkuma goote godhi dhiifama gaafadhu video asirra deddeemuun arge namni hawaasa khaleessa tajaajile maqaa isaatiif fachuu godhu ani barsan nan freestyle araaratti fitani jechi tanumaan fedheeti ibsaa xiyya anis waan rabbana mee waa makana okay kuman qabani badee jira galatoomi ibsaa xiyya fayyadaha galatoomi fayyadaha jechuu xiyya tifadha rabbi nu hatishu tifadha maqaa keessan jazakallah thank you guys okay ibsaa nuti gabbuuneetite anaafi namoota hangi tokko yoo nu danda'ame waan sangoona yoo mallis dhibe akkanan sinjii kana godhe yoo malaan godhe lachuutu darbineeti mana yaa oromoon akka waan oromoon naman qabne godhan yaa akkasii miti akkas godhatuun qaban dameenu sheekh godha disibsa dubbiin waan jara lamaanii tiimiti silaayisi ibsa keenya yaa waan isaan lamaan wal dabanii miti akkas sanifu tumneellee taatu hidhanneellee taatu waan goonu ni goonaa shijji okay abshir abba biyyan tabru bara yoo isaan irratti wal illee waan goonu numa goona akkasitti waan bareedaan isinitti deemne jechuun fadheeti kashaw godhe yeroo rabbi sinaa milkeessu ayyaa waan ya gaarin faani waan argine free argamne waan irratti walii galle video mubarak illee hojjetini makillee hojjetini yoo mana mubarak illee ta'e yoo mana makillee ta'e anas faarawa isin pooti godha kanama hojjete achi warri fooloo kiyyan qabne kan gootanii gaafsanii warri moo argamu qopheessan akkuma isin jedhe ana dabalatee namoota muraasa warra qofsalamzaa kanneen warra irratti qomotamu kana wataati malee irra hedduun miidiyaa kanarra warri jiru beekamaadha nurra laalaa isin jedha yeroo gaarii qabaata rabbi ijoollee ta'e namoota afaan tokko godhuu du'aa godha karurraa beekaa jiru amin galatooma ulfaadha warreen operatii yamaki akkamaleen jaara akkamaleen kabaja xiqqashoo teenya qacalee teenya kabajaa fi ulfinaan qabaa fi ammoo haa ta'u malee gaafaan isiin wanta xiqqashoo yoo daba fiddeetti dubbachuun akkasuma jaalala ibsiti dantaasii jeebira dabruun qabu soo walumaa galatti khaliifaan keessaniin dubbisaa akka inni dhiifama gaafatu sun godha waan san irratti obboleettii isaati disrespect yoo ta'atellee jechuudha akka waan akkatti yaada isaa ibsatanii ammoo haa ta'u malee namni tokko nurratti dhaanu makiin obboleettii teenya ni lollaani ni lollaafis nuuf jiraatti ni jiraannaafis mubaarakis akkasuma obboleessa keenya ammoo akkuma reefu ibsuuf yaale makiin obboleettii teenya xiqqoodha yeroo hunda mooraalii isaa turres ni tiisinas isii duubattis isii birattis isii dhiisii yaa burka banqaloo bar wanni sirratti argate haqa kana dirree baasitu rufa haqamu zabana kam jira bayta zabana haqni dhukatee kara xiqqoo ni yoo ka yoo taanee dhumnaa bar yoo ka yoo waqti taanee dhumnaa bar ibsaa kan ni dhumnaa bar yoo waqti taanee akkasi yoo waqti taanee bakkaan nu bu'aa dhagaa nu rooba gubbaa gan yoo waqti taanee akka namatti yoo nuti nama shiraa taanee dhagaa gubbaa gan nu rooba balee akkas aktivity yaa burka kan bar dubbi ati bar akkamatti fuudhatu mak bakanan dukkaasaa attaa bar tokkon gogon tokkotti dhugaa himatte tokko sitti aaraa haaru abbaan fadhi haaru tawakkaltu ala allah khaliqul khalqi kun beekhi laali yoo hadhooytellee dhugaa dubbaddaa jira kullil haqqi walau kaana murra hadhooytuu feetellee yoo taate alhamdulillah burqa dhugaa
namni gari kitti ibsu yaale akkaanani makii tuquu fedhu akkasitti ibsu yaale no way hin taatu makiin anaaf ija nin tiisa nin guddifadha bakka jabdu akka geessuun fedha ijji namaa akka galtuun fedhu afaan namaatiin akka deemtuun fedhu jabdu ifitti hirkattuu akka taatuun fedha nama cabsee bira dabru rakkoo meeqas cabsitee akka bira dabru hin beeka. Okay, burqaa hira geeffar. Ilmoo kokkuudhaan baaraksan ifittas qabuun ni jaabaatti. Baareessitee kana ni beektaami. Eessatti? Maan taatu rakkoon hin jiru maan taatu. Cirumaa hin eegaa baran bira dhaquun fedhu. Waan akka bira dhaqu baran irri qophaa hin eege malee si bira dhaqu baran. Akkasii jara keenya mee waan dandeenyu baata goona yeroo bareedaa nuu qabaadhaa hundi keessanuu New York Hamza hundi keessan yeroo bareedaa nuu qabaadhaa. Okay, dema hiyo wakati gogoota nura ukata. Wangu tukije. Meka bote na dawari. Tole aye tole.